Amma kun yoo Finfinnee jedhe eenyutu amanaa? Las Vegasin fakkaata malee amma kun dhuguma Finfinnee fakkaata. Dhugaa Waaqayyoon isinitti hima utuu biyya akkas bareedde kana warri jaraa bareechani akka isaan itti faarfamani garuu wagaa rakkoo tokko qabna Oromoo waliin faarsinu nama lubbuun jiru faarsinu jennee dhumatu dhiifne malee dhugaa Waaqayyo amma harki kana hojjete sammuun kana yaadee kana bareeche ay abbichuu ilma abbaa fiixaa ay aduu keenya dhugaa Waaqayyo baguma nuuf jiraattan amma isin ta'eedhuma nurraa dhalattaniidhuma isin faarsuu dadhabne malee Minilikini bilbila tokkitti gashee faarfame umurii isaa guutuu isin magaalaa akka bareechitanii akkas toshitanii ajaa'a tottoraa sana raqa sana irraa haxxanii baguman kan keessan ta'e baguma kan kootaatan akkana kana bareechitaniin utummoo nuti isin tasgabbii